Hayo obboleeyyan kiyya nageenyi fi jaalalli waaqayyo iddoo jirtaniif lafa jirtanitti isiniif haa baay'atuun isiniin jedhaan obboleettiin keessan nagaa kooti. Maal isiniin jechuun barbaade waa xiqqoodha innis baay'ee miti maalin yoo jettanii timaatimii osoo hojjechaa jiru maalin keessatti argisitan marfee keessatti arge. Inna marfee sun akkaataa kamiin akka galee hin beeku garuu akkaataa kamiin akka galee yeroo sanii viidiyoo waraabu afirri natti hin tolle maaliif silaa hin beektu. Kanaafi innaa wantoota tokko tokko yeroo fayyadamtan kan akka muuzii amma fakkeenyaaf muuziin amma ni quncisama malee keessi isaa ni ilaalamu jechuudha. Innaa yeroo muuzii nyaattan yeroo muuzii fayyadamtan mummuraatii akkasitti shuukkadhaan fayyadama. Yosoo marfee sun amma muuzii san keessa jiraatee maaltu uumama? Innaa baay'ee ulfaata yeroo kana of eeggannoon barbaachisaadha. Obboleeyyan kiyyan isiniin jedha dhugaan isiniin jedha wanduyyuu wanna hundarratti immoo of eeggannoo xinniqqaaqee gochuun barbaachisaadha. Inni lammataan immoo viidiyoo wayitan arge FB irratti jechuudha. Mucaa wayiti timaatimii fi abukaadoo walitti ajaje innaa achi keessaa maaltu irra keessatti argame seetanii raammoo jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo fayyadamtan nyaata kamiyyuu yoo fayyadamtan alatti yeroo ajajattaniitoo fayyadamtan jechuudha. Keessattuu warra alatti fayyadamtan jechuudha. Nyaata sana fayyadamuun dura sirriitti ilaala jechuudha. Of eeggannoodhaan jechuudha. Sirriitti ilaalatii sana booda fayyadamaani jechuudha. Wanna hundayyuu kamaayyuu taanan jechuudha. Sirriitti ilaalatii nyaata san fayyadamaa sana booda jechuudha. Dhugaan isiniin jedha baay'ee nama jibbisiisa yeroo ammaa kana jechuudha. Innaa of eeggannoonis immoo barbaachisaadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa yoon balleesse dhiifaman isiniin jedha. Baxaam nama woddaachuu baay'een isin jaaladhaani baay'ee kana. Dhaamsi sadaffaan immoo jechuudha. Dhaamsi sadaffaan maalin isinitti warroonni miidiyaa kanarratti warroonni jechuudha. Amma fakkeenyaaf warroota umuriidhaan deeman wanna balleessitan tokko wanna dogongora hojjettan tokko koomantii isinii barreessan maal gootu teekistii karaa teekistiitiin nama abaartu jechuudha. Innaa kanaaf warroonni kunis odoo xiqqoo ishii of qusattanii osoo waan kanarraa dhiistanii garuu warroonni umuriidhaan deemtan kun jechuudha. Utaaltanii utaaluu baattanii waan hin taane hojjettan amma isinirraan bareedu baay'isoo jechuudha. Hin bareedu maaliifin bakka dabarsitaniirtu waan hedduu dabarsitanii laayivii baay'ee keessa dabarsitanii waan hedduu argitanii jechuudha. Garuu immoo dhaloonni dhufu maal isinirraa barata waayyara. Dhugaan isiniin jedha warroonni umuriidhaan baay'ee siqe kun baay'ee miidiyaa kanarratti baay'ee nu rakkisaa jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee rakkisaa jiru. Innaa osoo akka umurii keessaniin tasgabbooftanii waan gaarii hojjettanii dhaamsa gaarii kennitanii yeroo san isinirraa bareeda. Garuu isin maal gootu dhaamsa hin taane dabarsitu bakka dhaloota dhufuuf isin waan hin taane dabarsitanii dabartu jechuudha. Maaliifin warri isinirraa baratu bakka maal akka isinirraa baratan maal akka isinirraa arganirra hin beeku dhugaan isiniin jedha. Miidiyaa kana baay'ee busheessaa jirtu. Miidiyaan kun ikkoo barnoota kan irratti kennamu wantoota adda addaa kan irratti irraa hubattuudha malee bilginnaa kan irraa hubattu miti jechuudha. Maaliifin keessattuu warri umuriin deeme kun baay'ee miidiyaa kana rakkisaa jiru. Baay'ee miidiyaa kana irratti waan hin taane agarsiisaa jiru jechuudha. Isaaniyyuu immoo kan nagaarramume wanni isaanii gubbaarratti kan baasan koomantii isaanii gubbaarratti baasanii kan akka hin taane godhatanii nagaarramame koomantii isaan eenyu akka isinii arguufi waan gaarii kam hojjettani waan gaarii kam dubbattani yeroo kana isin nama eebbisuu naxalaa uffattanii nama eebbisuudha malee qamisii uffattanii surree uffattanii akka utaaltaniif miti. Umuriin keessan kun tagabii moti sa'aatii kana jechuudha. Ta'us hin bareedus. Utaaltanis utaaluu baattanis isinirraan bareedu warri umuriidhaan dulloomtan jechuudha. Warri umurii 50, 60, 45 taatan homaa faayidaa hin qabu ka. Maal isinii godha tirfii afaan namaa buutu malee faayidaan hin jiru. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Odoo xiqqoo ishii teessanii bareedan isiniin jedha. Waan hin bareenne hin hojjetina waan hin bareenne. Mee waan bareedu hojjedhaa mee waan bareedu dubbadhaa.
maal ta'a yeroo san era basma'aam era basma mee warra dulloome warra dulloome mee warra dhiiraa waan hin taane yeroo akshinii adda addaa wantoota adda addaa gizee go'atan argitaniirtu hin argine garuu dubartoota qofa kan dulloomtes daa'imtis kan umurii ishii jiddu galeessas shamarran waan hin taane agarsiisaa jira jechuudha. Balleessa guddaa hojjechaa jirtu warroonni shamarranii tokko hundi keessanii miti hunda keessanii miti tokko jechuudha. Garuu yoo isinitti himan isinii achi as namatti himtu asiin dhageessanit achi gurra karasiitiin gannattu. Maaf akkas taatu? Maaliif barbaachise akkana ta'uun? Dhaloota dhufuuf waan gaarii odoo ol keenyee dabarre maal rakkoo qaba? Maaliif biqqa? Maal barbaachisa? Waan barbaachisu. Deebisee immoo warroonni immoo jechuudha fooloo kiyyan guddifa'a warri jettaniitoo yeroo kaani musliima taata yeroo kaani beenxee taata yeroo kaan kiristaana taata amantaan kee maan fannifame fooloo wajjin ishee kanas sitti kanas immoo xiniqqaaqee godhu ijoollee baay'een argaa jira jechuudha. Masqalee asirratti morma isaaniirratti fannoo waaqayyoo baataniit faarfannaa biraa faarfatu. Warroonni akkasii baay'ee jira. Isinis odoo amantuma keetiin faarfattee si wayyashi fooloon fannisee si haa baasu shi si haa fannisu. Fooloodhaa jecha amantaa kee irraa kasta amantaa kee gadi buusta jechuudha. Fooloo maal si godha si haa fannisu. Fooloodhaa jettaniitu wantoonni isin hin goone hin jiru. Dhugaa rabbii wanni isin hin goone odoo qullaa keessaan fooloon har'a guyyaa har'aa 1,000 siniif kennama yookiin 5,000 guyyaa har'a bichaa siniif kennama qullaa deemaa siniin jedhanii jechuudha. Qullaa hin deemtu dhugaan isiniin jedha. Ofirraa baastanii qullaa ni deemtu. Garuu faayidaa samaan faayidaa maayyuu hin qabu jechuudha. Salphina malee jechuudha. Qullaa deemtee wanti argattu jira. Fooloon maayin fannisee si haa baasu ishee. Kanaafuu of eeggannoo cimaa isin barbaachisa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Biqqaa waan hin taane hojjetinaa. Wanni isinirraa bareedu hojjetinaa. Maali? Dubartii ta'uu keetitti of hin kabachiistu ati. Dubartii of kabaji. Cima of godhi taa'e baqqaa. Maal kabaja kee gadi buusta ofirraa? Dubartiin takka dubartii 1000 abaarsisti. Dhugaan isiniin jedha. Dubartiin takka dubartii 1000 abaarsisti. Warroonni gaariin ni jiru dubartiin. Warroonni seera isaanii kabajanii biqqa seera isaanii eeganii safuu beekanii jiru dubartoonni akkasii. Garuu immoo dubartiin takka akkanatti ashkarakkartee dubartii 1000 ol abaarsisti. Dhugaa siif himashee. Kanaaf odoo tasgabbooftanii isinii fayyan isiniin jedha. Yoon balleesse immoo dhiifaman isin gaafadhaa. Baay'een isin jaaladhaa. Taankiyuu galatooma. Oolmaa gaarii turtii gaarii isiniin jedha.